Namni roozaan beeyne hin jiru obboleeyyan kiyya roozaa jechuun tana. Roozaan maalirra geettee akkam taate maal taate warri jechaa turtan akkumaanii gaafa dhugaafachaa jirtanii maalirra geettee laata mucayyoon tun akkam taate. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee salamtaan dagannee jirra jirtu fayyaa qabduu baga jiraattanii. Haaluma beedichaa guyyaa guyyaan yeroo gadhiifamu kanattu xiqqoo nama mararaa jechuudha. Wanti kun dhugaa dubbachuuf baay'ee shakkii keessa nama galchaa jechuudha. Wanti roozaan hadha keessa jirtu kuni maal akka ta'e hin beekne jechuudha. Tala shamaraa takka bultii isii keessa keenyaa fi bultii isii keessa jirti. Bultii isii keessa mana isii gattee eessa deemtee jedhamee eessa barbaadama. Manni isii dhaqee jira qulfiidha jedha fakkeenyaaf abbaan. Akkamiin manni isii qulfiidha? Hayyee barrii kiyyanaaf bansiisa mucayyoon tiyyaas keessa jirti jedhee seeraan gaafachiisuu hin danda'u abbaan sun. Hayyee tayyib abbaan manaa sunu ileen ammaatu kun fakkeenyaaf yuutuuba biraan qaba itti isiinu. Isatu irra dalageetti asiin dura. Innummaan sunuu jaartiin tiyamaarri maal taate? Maali jedhee eega fuudhee mana kaayee jedhee barri isaa haayiduuf akka saree barri isaa haayiduuf hin fuune jechuudha. Niitii fuudhee malee niituma fuudhee malee akka saree roondii taatee barri haayiduuf miti. Garuu amma yoo deebi'ee booda wanni kun dhugaa dubbachuuf saantifiif jecha birrii argachuuf jecha abbaan mana ilmoo irratti yoo biraankii akkana dalagu ta'e yoo booda wanti kun deebi'ee ka dhufu ta'e maaltu isinitti dhagama akka keessanitti jechuudha. Akka kiyyatti ani jechuudha ilmoo kiyya kanaan hin fedhus jechuudha. Rakkoo bal'oo keessas jiraattu akkuma isin jirtutti barbaade ofitti qabuu qaba malee yoo aaris biraa qabaatte haa ta'u namni kun abbaan isii kun hiriyaa isiitillee abbaa isiitillee obboleessa isiitillee waa hunda isiitii jechuudha isin dura haasa'ee gootee turte keessatti jechuudha. Garuu yoo adda deebi'amee wanni kun akkamiin namni tokko maatii abbaa manaatii yooma wal dhabeeyyuu yooma abbaan manaa akka hin jirretti maatii isaati wal dhabde akkamiin gabbaatee mana isii keessa deemti gaafiidha. Wallaahi mana isii keessa gabbaatee hin deemtu yooma isiinuu baate ta'e warri manatti deebisaa jechuudha. Dirqamsiisanii mana isii keessa deebisanii jechuudha. Maaliif abbaa manaa deemti kaka manaaree isii mataa isiitu yookaan waa keessa galee manaa bahuu danda'a akkas taatee maatii isaati yoo labdellee namni kun laftutti mana gadi bahee fiigeellitu jechuudha. Mee isin akka isin fakkaattitti akkam isin fakkaatame hordoftootaaf kabajamtoota kiyya wanti kun mee gaafii mataa kiyyatti jechuudha. Piraankiin kun amma baatii fooyi deemaa jira. Piraankii baatii fooyi deemu kana irratti garuu isin mee dhugaa rabbii nama ajaa'ibsiisa. Garuu saantibii argachuuf namni yookaan mallaqa argachuuf waan hin taane hin qabu. Haa ta'u ammoo kan yeroo dheeraa irratti hojjetamu kan ajaa'ibe. Inni kaan ammoo saadaan fakkeenyaaf mucayyoon tun nama ijoollee qabu nama bultii qabu. Mucayyoon tunoo akkamitti dhugaa rabbii gargaarsuma isaatiif jecha ni gargaartee namni ni gargaara nama. Ilma ofii tana dhiistee raasatti dalagaa ofii dhiistee kanuma hojii godhattee jechuudha. Kunoo argaa jirtan abbaa roozaa jalaa hafaan jirtu yoo dhugaa wanti kun dhugaa ta'ee isiin gargaarsa isaanii kana akkasitti kafaana bu'aa jiraattu ta'e rabbi jazaa isiif haa kafalu. Yoo ammoo biraankii walii hidhatamee dalagamaa jira yoo ta'e yookaan haa jaraa milkaa'umaaf akkasitti mijeeffata waan ta'eef kuni homaa miti jechuudha. Warroonni Yaman kuni baratamaadha isaan biratti biraankii akkasii dhedheeressanii hin dalagan garuu yeroo jalqabaatiif roozaa irraa arge malee dhedheeressanii akkasitti hin dalaganii jechuudha. Kun ammoo maal ta'e takkataataa wal faana jechuudha baatii deemu kan jedhan sanii jechuudha. Fiilmii waggaa 10 hojjechuu jedhannatti fakkaate. Haa ta'u walumaa galatti mucayyoon tun yoo dhugaan baddee jiraatte rabbiin bakka jirtuuf isii haa baasu bakka jirtu nagaan haa jiraattu. Namni garuu kaa maatii isaa argitanii garuu kaa wanni keessatti hin dhagame maali beektani haadha isii gaafa isii bira dhuftu fuula isii hin argine namni tokko nama hijaaba ta'e fuula isaa qullaa gaafa dura akkasitti dhiyeessitu suni gaaf kan ammoo as baasanii hijaaba jechuun maali? Shari'aa
namni tokko egaa hajjabate amma isiin aalama addunyaa irratti abbaan sun dhugaa rabbii wallaaleetiimu hajjabatuma akkanaan fuula dho'ifachuun gatii hin qabu. Xiqqoo viidiyoo san keessatti na aarsee dhugaa dubbachuu fi isinis argitanii turtan jedhee yaada. Akka yoon qarumas jechuun akkuma nama guddaatti seeraan uffattee jirte garuu ka fuulaan mul'atamee bahamee dhimma intala isiitiif jecha yoo abaatu akka feetettu abaatu wanni isii mul'achiisu hin jiru jechuudha. Walumaa galatti wanta yookaan as keessa qeeqoo yoo jiraate wantoota kana aarsu jechuudha dhugaa dubbachuu fi baay'ee fokkataadha. Maaliif jennaan waan tokko dalaguun akkaataa qaba garuu eega dalagamii ammoo amantii ofiisan keessaa shari'aa ofiisan keessaa bahuun ammoo fokkataadha jechuudha. Walumaa galatti daangaa rabbii keessaa bahuun dhowwaadha. Namichi kun abbaan isii kun nama guddaadha. Inni nama ammallee yooma diinillee barachuu baatee nama biyya namaa keessa ta'e haga tokko waa beeku. Walumaa galatti wanta akkasii sun sirrii miti isiniin jedha barooza. Niitii keessan akkuma kalee itti uffiftanii akkuma kalee karaarraa ol dhoysitanii oduu dhoyfattanii irra baay'ee gaariidha. Qaalii keessanii jechuudha. Haati manaa keessanii kanaafuu kalee maaliif akka yoo uffatte adda maaliif yooma as baateeyyuu isiin fuulaan ka deemtu ta'ee kaameramaa fooyyuu hin qabattan ture. Walumaa galassanii jechuudha. Mucattii ammootu Roozaa rabbiin isii argamsiisu. Wallahi du'aa isiif goona garuu ammoo yoo dhugaa ta'e yoo akki kun guutuun dhugaa ta'e jechuudha. Walumaa galatti barbaadaatee seeratti dhiyeessaa maatii isii fi mana isii keessa jirtu sanii haddadu yookaan foolisaan wanni gochisuun hin danda'amaa jechuudha. Maaliif manni sun qulfii ta'ee sababni inni qulfii taa'uuf hoo maali? Maatiin isaa sun akkamitti nama manaa gadi bahee deeme tokko akkamitti akka laaftu ilaalan. Ani garuu wanni kun naa fudhatamuu didee sammuun naa seenuu didee giddiin na seensisan malee naa fudhatamuu didee jechuudha. Akkamiin namni bultii isaa keessa kaleeyyuu dhugaadha. Osoo mana keessa jiru biraankiif lafa jala shaagalte yoo tolfataa jiraatte wanta akkati. Ganuma Roozaa maashaallah ani himimmaan isii sun bakka dhufuullee hin beeku dhugaa dubbachuu fi gara laafettii namaati. Biraankiin tolfatuuf yoo akkas akka boottu ta'e wallahi ajaa'iba. Walumaa galatti ajaa'iba. Kanaaf kaayoo maatii irraa rakkoon jiraate rakkoon kiyya kana jettee maatii isiis gurra buustee maal jechuudha. Biraankiif tolfachuuf ammoo yoo akkas godhamu ta'e sooma gaafa soomni seenuuf kulli lama moo akkas na dubbistee warra ammootti boochee baafattee ana ammoo nagahuma na gaafattee diqqoomaa baafattee jedha. Walumaa galatti akkasitti ammoo haala milkeeffachuuf yoo ta'e ammootu yeroo dheeraa viidiyoo yookaan yeroo dheeraa warraa banirra biraankiin daqiiqaa muraasaan ammoo suniyyuu aga qalbii nama cabsuun beeytanii ammoo gaafa baatii ho'i fiddanii dhufta mucayyoo tana argineetta ammoo akkami fiddanii gaafiidha. Kanaaf walumaa galatti isin haasa tasakka'u yoo biraankis ta'e yoo ammoo dhugaan baddee akkuma baddetti dhugaa ta'e wanti kuni wallahi bakka jirtu rabbi isii naannessee mana isiititti si adeebisuu kabajaani. Waa'ee ammallee daasbooratti heerumuu maalii jettanii waa'ee kanneen dirasii kaaftan ture jechuudha. Qarumas namni biyya biraatitti nama tokko jaalachuun ni jira. Bakka uf biratti illee yoo ta'u yooma odoo si bira dhaabatu ka jaalattu ta'e nama garaa isaan kakkaate yookaan dhadhuuftee ilaaltu jechuudha. Itee taate dhadha'een ilaalan. Kanaaf nama maralli keessatti nama daasbooraa yoo jedhame nama hunda keessa arrabfama waan ta'eef namni biyyaa hoo hagam yooma biyya ta'e hagam isa waanii isaa beeyteetti dhayita. Inni hagam waanii kan kee beekesitti dhufa. Kanas hubachuu qabna jechuudha. Daasbooraa jettanii daasbooraa qofa quba qabuun babbaatee jira natti fakkaataana. Namni abbaan rabbii walii galteedha. Abbaan rabbii walii galchee waliin deema jechuudha.
Sa'aatii amma keessa jirru kana ammootu dhugaa dubbachuufi namni muraasni ka waliin deemaa jiru yookaan ka waliin jiraataa jiru namoota muraasa. Akkamiin namoota muraasa yoo jedhe haasa'aan wanni jarri yeroo walirratti hin dabarsine hin jiru jechuudha. Waa hunda keessa waliin darbanii gaafa wal fuudhanii wal dhadhayanii gadoo darguufanii maal jedhanii walitti dhufa waan ta'eef jireenyi jaraa ka fuduraa sun gabaabaadha jedhee yaadaan akka mataa kootiitti jechuudha. Namni tokko eega bultiif walitti seenna gaafa jedhe waa hunda raasa dhadhayatee dhufu waa hunda akkasitti waa hunda keessa darbee jechuun sun gaarii miti jechuudha. Maaliif jaaduma manaatiif abbaa manaa eega ta'uuf murteeffattanii haasofni gabaabbachuu qaba jechuudha. Walumaa galatti bultii keessas jiraattanii bultiin alas walitti dhufuuf taatanii haasofni gabaabatu irra bareeda jechuudha. Namni sa'a 24 keessattuu namni biyya namaa keessa jirru haasofni keessa dabarre wanni nu haasofni kuni daangaa dabaree boru ammootu matama keenya irratti miidhaa fidaa jechuudha. Sunis akka dhaamsa kootiitti yookaan akka nasihaatitti onnan isinii dhaamu isa sanii jechuudha. Bultiif nama tokko barbaadan taanaani yeroo dheeraa wajjin haasa'uun baay'isina. Guyyatti yookaan yeroo 3 wal dubbisan fakkeenya daqiiqaa muraasa. Daqiiqaa muraasni daqiiqaan 10 kiffiidha jechuudha. Wanta ijoo yoo haasaya bareedaa wanta bultii keessaniif waliin deemu kaayoo takka irratti waan takka irratti haasa'uuf yoo barbaada waan kanaan hin goona yoo jedhanii dhugaadha namaan deema. Kun rakkoo hin qabu. Yoo ammoo haasa'uma qalbii cambitee kaan as marqitee kaan as marqaa waliin ooltee bilbila keessa ooltee sa'aatii 24 maal jettee kun ammootu dhiirtiin kolfitii malee kee gubbaan ilkaantu addaata malee keessi jira. Waa hedduun nama taazabanii jechuudha. Abbamoo manaa kiyya jettee humna hundatti itti amanuu dhiisu. Jaaladhu malee keessa kan kee ammoo bantee waan qabdu kan ilaala bantee onni kan kee akkasitti onni godhun sun sirrii miti. Haa ta'u ammoo namni yeroo gabaabaa waliin jiraataa jiru uummata haasa'aa dheeressu. Maatii ofii waliin uummata haasa'aa daangaa darbee haasa'aa oolutu yeroo gabaabaa waliin jiraataa jechuudha. Maali booda sun qullummaadha kalaas kun bakka isatti dabarfattu san hiriyyaa nama biraa ijoollee shamaraa takka baafatte bilbila keessa ooltee buluusi wayyarra filadhaan akka mataa kootiitti jechuudha. Isa ammoo daqiiqaa muraasa kennaa fi abbaa manaa kiyya akkana wanni kun akkana wanni kun akkana bas heera san barsiiftee yoo atammoo haasa'aa dheera wallaahi ana siin dura jechuudha. Ajaa'iba rabbii isinitti himu asumaan duraanii matama kiyya ijoollee takkatti mucaa kenna tokkotti mucayyoo fuudhaa jedhee mucayyoon dhugaan natti tolte jechuudha. Dhugama rabbiitiin natti tolte. Booda eega wajjin haasayaa jedhee walitti kenneedhe dhageessanaan jedhe mucaan anumatti deebi'ee kennuma waan ta'eef mucayyoo natti naa fidde dhaabatti illee natti tolte waan hundattuu natti tolte naan jedhe garuu jedhe as jalatti na laalaa isaafis illee na hordofanii garuu jedhe asumaan dhaamsa siif dabarsa obboleettii tiyya ta'a kiraa. Namni kuni jedhe sa'a 24 bilbila keessaa hin bahinii bilbila kiyya keessa rafii oolii bulii jedha. Anammoo akkana nama akkanaa kana hin danda'u jedhe. Nama akkanaa kana hin danda'u jedhe. Dhiirti lubbuu qabdu si himatti dubartiin lubbuu qabdullee si himatti jechuu barbaadee tolumaa galatti. Ani sa'a 24 akka isiin bilbila keessaa bahuun barbaadne sanitti wajjin deemuu hin danda'u. Yoo dhiirti kana jettee si himattu ati shamara taate yoo dhiirti kana jettee si himattu qaanyiidha jechuudha. Walumaa galatti rabbi si ni